Ay current issue akkasan haasaanidha kan barbaadame amma maal keessa jira Oromiyaani Oromoon maal keessa jira kan jedhu waa'ee current issue dha kan nu haasaani obbo Qaasim. Galatoma duraan dursee obboleessa keenya Umar Sulaiman maayila kuma hedduu ceehee baara kana daakee dhufee nu jidduutti argamuu isaatiif galatoomii jedhaani. Umar Sulaiman akkuma manguddoon jedhani yani dubbadhee waan dubbadhee isa himuun hin qabu jechuun haguma fedhee isa yoo jaje waan quufunatti hin fakkaatu. Umar Sulaiman nama ijoollummaadhaan qabsoo Oromoo keessatti dhalatee qabsoo Oromoo keessatti guddate. Anaafin biyya tokkotti dhalannullee ijaan wal argineen beeknu haadha wal arguu kennaa ani daa'imummaan biyyarraa bahe. Garuu walaloo isaa artistummaa isaa hordofaa ture. Namni qabsoon Oromoo alaabaan Oromoo itti hafte isaa fi warroota akka isaa artistoota Oromoo ka ammallee biyya keessatti hafanii qabsaa'aa jiran ka madaa'aa jiran kan hidhamaa jiran ka du'aa jiran ka akka isaati. Umar Sulaimanin kan wal fakkaatan jechuudha. Duuba yoo as doobine lammii biyyatti teenarraa bifa addaa keessa jirti. Har'aan tana guyyaa kanatti karaa hedduun biyya keenya waraanatu irratti deemaa jira. Ajjeefamaa jira. Mootummaan shiftaan wayyaaneedha. Ummatoota dammaysitee itti hiitee ummata keenya irratti bobbaasaa jirti. Nama keenya gara garaan hidhaa jirti. Ajjeesaa jirti. Waggoota lamaan kana keessatti ummanni keenya dammaqee ka'ee harka qullaa isaatiin mootummaa hidhannoodhaan Afrikaa keessatti anaa olomaan jiran kan jette daayisee bulleessee ni jira. Kaleessa argitan dheengadda argitan ummata arsedditi yaa'e bishooftutti yaa yoo gartan biyyiti teenna bilisoomte jechuun ni dandeessan. Kaleessa malkaa ateeteetit ummata bahe alaabaa Oromoo ka achitti bahe yoo laaltan biyyiti teenna bilisoomte jechuun hin dandeettan. Humniti takkaa ummata kana dhaabuu hin dandeettu. Ummanni Oromoo waa takka jedha. Ka biyya keessaas irra caalaan ka biyya alaas. Oromoon nuti tokko jedha. Oromoon gosaan hin qoodamnu jedha. Oromoon naannoodhaan hin qoodamnu jedha. Oromoon amantiidhaan hin qoodamnu jedha. Oromoon nuyi tokkoo jedha. Tokkummaa saniin ka'utti jira. Falmachuutti jira. Duutti jira. Kanaafuu nuti akka qaama ummata achirraa baheetitti waan ummanni suni barbaadu isaan maddii dhaabbachuun dirqama keenya dirqama sabummaati. Guyyaa har'aa obboleessa keenya Umar Sulaiman simataa ummatoota biyya keenya keessatti har'aan tana nagaa dhabe biyya isaa irratti qe'ee isaa irratti gubataa jiru san yaadachuu qabna. Oromoon ummata nagaa barbaadu. Ummata saba biraa wajjinis jireenya beeku. Ummata orma biraa sematee nama isaa godhu. Nama najjeesu. Namatti hin deemu. Nama hin saamu. Ummata akkasii san har'aan tana gamaa gaban milishaa garaagaraa itti leenjisanii itti bobbaasutti jiran. Ummata kana yaadachuun nurra jiraatu. Mootummaan wayyaaneedhaa umriin isii yookaan adan isiidhaa guyyatti lakkaa'amee jira. Kaleessaa dheengadda yoo laaltan namoonni haga 3 mootummaa san gadhiisanii deemanii jiran. Abbaan Duulaa aangoo isaa gadhiisee Jeneraal Shifarraaw eenyu ka jedhamus ka hojii irraa bahee jira. Namni biraatis akkasuma deemee jira. Kuni maal mul'isa? Mootummaan suni daaquu isii mul'isa. Mootummaan yoo jiguuf kaate maal gooti? Uf nyaatti. Guyyaa kaleessaa Dr. Abiyyuu irratti ajjeechaan wal'aanamee ture. Garuu poolisii Oromiyaa irraa jajjabina isaaniitiin kan ka'e lubbuun isaa hafee jira. Shiftummaan isaanii namoota isaanii wajjin dure har'a deebisanii nyaachuutti jiran. Kanaafuu qabsoon keenya itti fufaa.
ummanni Oromoo waan jalqabe bakkaangaa dhaamsi kiyya asirratti gabaabamaa tokkummaa ummanni keenya jedhu saniif awwaachuu qabna. Dhaabbonni ala kana jiraatanis kan maqaa garaagaraa baafatanii deeman armaan boodaan kan biyya keessa jiru suni fakkeenya isin yaa ta'u tokkummaa ummataa saniif awwaadhaa isin jira galatooma.